waan gorsaa waan waliigalaatitti dubartoota teenna barumsa ta'u osoo waan akkasii fayyadamne gaariidha jedheetii yaada. Ammucatti har'alleen jaaladha borulleen jaaladha yaa'u jireenya tana keessatti waliin jiraatu dadhabne ani isii irraa fagaadhe malee yookaan gaafa isii irraa fagaadhu kana akka isii miidhamtu hamilee qabaadheetii miti. Isii miidhuudhaaf miidiyaa kana gubbatti bahee waan isiin na waliin dabarsite nama meeqatu afaan isiin ajaa'aa jallisii akkasii nama meeqa jechoota akkanaa fayyadama. Garuu ani hin fayyadamu isiin na biratti kabajaa qabdi. Namni isii waliin jireenya biraa eegalle na bira dhufee osoo na gaafate waa'ee isii hammeenya ittiin himu hangaarummaa isii itti hima malee. Mikinaatu isii wajjin nyaadhee dhugee jira waan ta'eef. Yoo isiin dogongortee waa'ee na wajjin nyaatte waan na waliin dhuyde asirra baatee kaaqiftu taate andammoo isii waliin dhufee naqqisu jechuun barbaada. Na galatooma. Oromoo waan akkanaa kana jala deemuu dhiisaa jechuun barbaada galatooma. Galatoomi waan takkatti qofan siin jedhaan Ibraanii kiyya akkuma warroonni kaleessaa iccitii waraqaa luukii meeqa nyaatanii garatti hambifatanii iccitii dhooyfatanii miira keessa galtee wanni fedhe haa jiraatu. Waan biraas hin jiru akka obboleessa tokkotti yoo akka jedhamu viidiyoon akkasii jiraate namarraallee yoo si ga'e yoo fiillee waraabbattee qabaatte wanni fedhe mayaa dalagamu ati maqaa keetiif waan akkasiin dalage. Ati ilma nama guddaati maqaa gandaa tuqaa maqaa dhaabbaa keetii dhaqqaba waan ta'eef kaleessa akkuma jettu kana waan jaalalaaf waliin dabarsitan abbaan fedhe sirratti haa duulu abbaan fedhe waan fedhe haa qaaqu namni sii miti jawaarii nu qeeqa bara. Uummataaf jecha waa ta'e iyyuu qeeqa iyyuu feekan jeequ qeequu danda'ani keessattuu ati gaafa mul'ata uummataa taatee mul'atte Oromoon osii fuutee achi gasi deebisuun aadaadha ni jira. Garuu ati waan dalayde maqaa biyya keetii eeguudhaaf iccitii jiru awwaali dhugaa ta'eetiif falmataa miira keessa galtee viidiyoo jira jedhanii ogaasii erganii akkana godhisiin jedhanii gareen kun kaan ta'ee kun isii fakkaatee kun si fakkaatee duula banan ijoolleen asirra walga'ii tiitokii kana keessatti tiitokiin kun harki caalu ganda ajandaati. Ajandaa soqan yoo manni qorree jedhe waan hadhatti foloo guuratanii fi mana ittiin guddifatan hin beeytanii gaafa suuraa mijattii dura ol bahe 8,000 namni asirra fide qaamni kun keetii moo keetii miti jedhe gaafa asirratti haasa'anii duula itti bananii uummata dura mul'isanii ragaa baasan salphina kana gaafa irraa haasa'amu namni sababee giiftii ittiin guuratuu fi waan biraa keessa barbaada. Amma achi akkuma duratti kaaseen suuraan warra wal biraa qabdan suuraa walii gadi hin dhiisina maqaa biyya keessaniitiif maqaa keessan eegaa. Mallaqa namni yoo irraa liqeeffatee si dhooggate yookaan biyya ergadee si dhooggate haga dandeenyu si ilaalla. Yoo dadhabne rabbitti kadhattaatis saniin alatti iccitii wayita jaalalaa waliin dabarsitan miidiyaarra fiddanii hin baxaabbatin asirratti walitti laagina inni kun baale ta'e inni kun arsii ta'e bakka lamatti ganda tokkochi adda qooddanii keessattuu ijoollee maganda kana lamaanii addaan dadhabne irra caalatti miidiyaa kanarra waan dadhabne ijoollee maganda kana lamaanii. Miidiyaa kanarrattis kan dadhabame isaanuma waan guddis kan ol fiduu isaanuma. Kan wal arrabsus isaanuma kan wal salphisus isaanuma Oromoon golli biraan akka maaltu nu galcheesi warri dhuubdan achumatti fixaa isin lamaa waliin dhuubdan eersitti mari'anne baaletti mari'anne isinummaan lamaan akkuma baxaabbatanii fixadha. Wanni nu galcheenyu deemtee dubbii kee keessa xataa gamta akka qulqulluudha tokkoffaa kan hundaa'u keessa naasa'uu qabda ture amma reefu jecha kee keessa to'aa baay'ee jira garuu wanti kana keessa nama galchuu dhimma keessanii isinummaa fixadha garuu dhugaa waa baay'ee dubbatteertatummaan namni xiinxalluun xiinxala warri koomantii wanti jedhu garuu isin achumatti fixadha nu galchuu keessan galinaa warri biraa asirratti dubbatu hin qabdu ture waa'ee reefu dubbatte san deemii sii gorsii keessan fixadha ajooftee argooftaan feeta wajjin jammartanii wajjii fi wal dhiiftanii wajjin fixadha kun keessanii. Mucaan dubbatee xumureera dhiisaa ammasin mucaan dubbatee xumureera bakka waan sirrii dubbate. Akkoo kanas bakka cufaa ajandaa kanaa waan nu galchan. Mucaan dubbateera waan sirrii dubbate. Amma irraa waan biraa haasa'oo kan mana sinirra daraggamee deemanii. Ani yoo daabboon ol baatellee nama 20,000 malee agarsiisu hin ta'u dubbii. Mana kiyyattillee daabboon ol bootan akkuma 20 galcha. Jammaraa jennuma kana keessa iyyuu nu baasaa maaltu nu galcha. Duruma ati hin baasa jettee tumaan uummata walitti naqxeetiin hin teetteetiin uummata kolfuuf malee waan biraa maaliif tolta. Dhiirri Dubaay baay'ina dhiirri Oromoo keessattuu jechuudha. Ka jaalalaan namarraa fudhattu caalaa ka birrii biyya erga jettee nama jalaa baddu. Dhiirri Oromoo Dubaay keessa jirtu rabbummaa isii taafara du'aan farade. Namni tokko qulqulluun jiraachuu danda'a. Ka jaalalaa caalaa ka isin fudhattanii baddan ka isinii ergattanii fudhattanii nama jalaa baddan ka liqeeffatan. Duba amma kunoo Amaarikaa kanaffa jedhan. Dhiirri kushiinaa seenee hojjannee dubartiin guyyaa takkatti dhiittee balbala ala baafti jedhan dhiira. Lama isin fakkaadhee
لا أنت قوتي دبرتي نم هنديتي Ittee gabbaafti mana keessaa isiniin jedhe kalaa siqaa shaanxaa waan haga qaccee kun haga feestaalii zabanaayii geettu tana qabat gadumatti darbitee get out in my house jetteetuma gaduma darbiti jedhan. Awuti maali moo nama jette kun maali? Amma baay'inarraa safara kanatti hin deebini jechuu. Akka ammaaf akka hubadhetti. Bade maqaan marqaa jette duraati teen. Kana fuunaree ka atta ka lulluboo keessa dhiitteeti feestaanii fuullee nu darbiteeti bineensa gannu ariitu kana fuunaree jaarti jennee boollitti siyaafuutu konfii shafa taateettu. Kanaaf isinii sodaadhee dubartiin amma diqqoon qabdu ganaa ol utaaltee uffaa isin dhiittee sunillee siqaa'ii birrii asergii waan mana akimii naan jettanii akka ani isiniin jedhe kana adabadhaa ta'a. Anan magasiin jedhu. Maarree gatas ta'e tasurree godhatteen fuunnu ilaallanna tasurree godhatte tun kaatee akka korbeessa wala aatee Amma qamisii dirattu tana keessa waa ajaa'ibaattu jira abbaa kiyya ilaalle malee naadi daayyuu ta qamisii godhattu tan. A'oosu billah yaa rabbi. Amma wanni nama dheettuu fi maali amma sababni lafaa kaatee nyaaf nama gootee nama dheettuu maali maaltu gale? Waan tokko isii malee murteessuu hin danda'u. Ani kasiin jedhu. Amma yoo dhiira dhiitanii የበላይነtii kana argatu immoo ol ka'anii. Maali amma የበላይነtiin abba maali? Silxaane isa dur jennu kashuumii kana jigi. Maali የበላይነtii osoo hin taane afaanuma keessa diqqoo wal dhabnaanuma bala. Mujattiin dhaggeeffadhu fi qaaqa fiddee dubbii afaanii hin qabini. Amma zabana keessa kanatu ijaarsa dhiitan malee hin qajeelumo. Uffaa keessa yoo dhiitte malee namichattiin qajeelteen dubbattumo. Uffaa keessa yoo dhiitte malee namichattiin qajeelteen raftumo. Maali amma wanni luboo keessa dhiittaa fidee namicha dhiittee gatantarsituuf yoo harkattu yoo. Abbaa kiyya gise godhee gise dimokiraasii. Ogo kiraasii nama luboo. Dubartii biyyaa bahee biyya Arabaatti hojjetee birrii itti erguu jalqabe barri akkana wal faallaa ta'e abbaa kiyya maal gootan kanaaf ta'a isiniin jedhaara haga saamitii lama waliin teettanii akka gargar hin baaneef. Si wagee caalitii amma nama meeqas jala jira? Ana jala nama 140. Seenaa akka haadha manaa qabu beekuu qabdan. Warri anas chaggartanillee jiraattan maal akkanaa beektan. Abbaa ifittoo fuudha abbaan seenaallee ana fuudhee bakka nurraa dhaabadhaa. Abbaan seenaa jaartii isaa kabajamtuu jaalatamtuu hindi Oroota jedhamtu fuudhee jira waan ta'eef ta Oromummaa ta obbolummaa yoo jaalattan malee ta waan biraa keessaa hin qabne isin jenna. Namoonni yakka akkana dalaganii argamanuu qixaan isaa maali? Qixaanee namoota isa biratti argamanii waa'ee jaarsummaa taasanii na fuudhi jedhanii maanni dabarfadha. Abbi inni ishiin jechuun qabu haa inni itti anis itti mee warra har'aaf as hin jirreef immoo yoo ana duuba dhufanis gaafatan abbaan seenaa akka dabarsuuf isaaf kenneef jira. Anadharra namni jalaa dabbarreessitu namni jalaa dabbarreessitu sirraa qabame sirraa du'e kotteen kee hin bareeda ijji kee hin bareeda maal kee hin bareeda naan jettu. Ani bakka hiree firiyaa rabbi nama baasa hadharra intala guuttoo waan takkuu takka kee intala fuudheeraa kuriskee kiyyaa hiree tiyyaa nam takka hindi biratti akka isin hin argine. Jalaan barreessanii gubbaan barreessanii warri dura barreessee akkamaa ta'u. Ka dura kute waan dura kutee fi isaan gaafadha. Jedhin koomentii keessan kaafadha. Warri barreessitu. Ana komentii kiyya naa deebisa abbaa seenaa ammarraa waa isin biraa qabeenya kiyya naa dachaasa. Balaan ila kun amma diigaa bultii tiyyaati kun. Amma waan biraa qabne warra itti ol duudanii. Qabeenya kiyya naa deebisa sadii miti yoo jettan lammaffaa fuudhu dhaggeeffadhu ila hindi ijaarsa kana takkaa kan maqaadhaan hin argu as duruma oola. Arraatiin tun ishi jennaani ati yoo ani hoo attana goote attasi godhu ijaarsi mi'aayi barreeffuu sadarkaa. Mee nama waan kiyyarra hidhatee viidiyoo kiyya anaan sirbeeru nama profaayilii kiyyaa hidhate nama argite jira. Ani waggaa guutuu gaafa duraan duutanii gaafa ani abbaan seenaa waliin barisan. Amma duu jaartii lammaffaa fuudhin dura qabeenya keenya irraa nuu fuudhi dura achi booda abbaa irraa godhatta yookaan maaliif kennite qabeenya kee maaltu barreessise jira? Maalo seenaati ati hin jettu. Koomantii laayikii fooloo kaaside laayikii kiyya fooloo kiyya kaaside amma kaasi anarrallee qabaatte kaasi kuti amma naa deebi'e wanni abbaa seenaa caalu jiru.
Okey, amma naa deebis. Bilbila irraa fuudhi naa deebis qabeenya. Ani kun arsii tana wanni jaaladhuuf kana irraa amma du'oorrutti illee namaa wallalee muka dubbee kana fudhattee na tuba namaa wali jedhee qaboota dugda keessa hidhattee heerumee kana kanaaf jaaladha. Laal. Abbaan Huseenaa kootu follow na godhi kootu comment na taaf kootu likes na godhi siin jedhe. Ofii goote ofii keetii kaasii kuti. Waan inni si kenne tokko si. Wanta akkas jedhamu hin jiru. An qabeenya kiyya barbaadama xaaree harki na dhukkubee akkasi barreessee ifaa jee akkanaaf akkoot. Laal waan takka waliif haa gallu. Ilmi namaa tokko waan namarraa as fuudhe namaa deebisa malee waan namni nama kenna abbama ufumaa fudhadhu dee kuti nurraa. Kas kun. Ima dhagaa. Yaa nama dhagaan jiru kanaa sagaleen kee dhagaamu na biratti giftiti.